jaallame hundi keessanuu ka nu eebbistanii ka agartee mana nuu bane luba bantii warra sagantaa kana qindeessitan qopheessitan hundi keessanuu jaallane walumaa galaa jaarmee ABO sadarkaa godinaa gamtaa gurmuu keessa jirtan miseensoti hundi keessanuu baga guyyaa kana geenye fayyaata ulfaadhaa jechuun barbaada. Ani haasawaa guddoo hin qabu yoo barbaachisaa ta'e egaa yeroo kaan olitti deebina. Amma keessummaa jabaa guddaadhaan qabaa. Keessummaa guddaa jabaan kuni qaamuma gartee warraaqsa kanaa ka ture. Amma immoo ajajaa olaanaa jaarmiyaa guddaa ulfaataa kabajamaa kaayyoo kanatti cichee sadarkaa idil-addunyaatti sagalee Oromoo dhageessise gaaffiin Oromoo haga xurii qeensaa yoo irraa hafti taate hin fudhadhu jedhee ammallee falmaa hadhooftuu gaggeessaa jiru otoo dirooniin irra naannoftuu isinirraa hin hafuu isinitti waan jedhaa jedhee sararra jira nu caqasaa ture. Amma isaafin bakka dhiisaa kanaaf ajajaa ol aanaa jaarmiyaa ABO jaal marroo dirribaa waltajjii fudhadhu nu abboomi tarii xiqqoo yeroo sirraa fudhachuu keenyaa fi nuuf kolchi yoo baatirii waan akkasii rakkoon jiraatte gidduutti cittee fayyaa ta'ii waltajjii nu abboomi ajajaa olaanaa ABO jaal marroo dirribaa. Jaal jireenya fayyaa ta'e ulfaadhu sagaleen kiyyaa akka dhagahamu jaallan mana keessa jiran irraatii addanaa baasii akkasiin itti fufaniin dhagahama. Akka gaarii dhagahama. Ulfaadha. Egaa uummanni Oromoo kan mana kana keessatti walitti qabamnee akkasumas kan biyya keessa jiruu fi gariin sagantaa kanarra kan hin jirrellee biyya alaas kanneen jiranii guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa waggaa 20 baga geessanii baga walumaan geenye. Egaa fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaati jennaa sababiin isaati gabrummaa didannee lolleerraa gabrummaa didannee lolle immoo xumurrees agarree turre. Kanaaf diddaa gabrummaa xumura gabrummaati. Egaa seenaa keenya keessatti immoo bara hedduu waan xumurre sana guduunfinee hiiknee ol kaahuu dadhabuurraa irra deddeebitee nu jalaa futtaafattee hiikachuu carraa akkasiitu nu mudate. Kana keessattis malee gabrummaa fudhanneen beeknu edda gabrummaa jalattis kufnee dhuguma immoo lollees xumuruu dandeenyeerraa ammoo nutti deddeebite malee. Egaa ani sagantaa har'aa kan fincila diddaa gabrummaa xumura gabrummaa waggaa 20 yaadannu duuba xiqqoo deebi'ee yeroo isinirraa fudhadhee waa jechuu barbaada. Qalbii maanna caqastu abdii jedhuun qaba. Ani bara 19 duwwaa irraa ka'ee waggaa 125 duuba deebi'ee asii as deemuun barbaada xiqqoo ishii. Maaliifin kana kaasaa egaa Oromoon sana dura uummata bilisaa dachee bilisarra jiraataa ture, uummata sirna gadaa sirna agartee egaa warri seenaa barreeffamaan walii dabarse qaroomina Giriikii haasa'a malee osoo carraa qabeessa taanee uummata qaroo sirna dimookiraasii Giriikota caalaayyuu addunyaaf gumaache turre. Uummanni akkasii kuni egaa carraas haa ta'uu ani hin beeku waan biraa waggaa 125 dura guutummaa guutuutti gabrummaa jalatti kufe. Egaa achi kaasee yeroon jedhu sana dura yaaliin hin turree miti 1860 irraa 70 irraa kaasee hanga 19 duwwaa yookaan 19 duwwaa 3 cabiinsa Booranaatti
yeroo hedduu Oromoo cabsuuf tattaaffii inni ture. Oromooni gabrummaa yeroo hedduu isatti aggaammatte yeroo baay'ee ofirraa lolee ofirraa qolatee sirna gadaa sanaa fi sirna dimookiraasii sirna walqixxummaa sana itti fufsiisee dachee bilisaarra jiraataama ture. Egaa gaafa 19 duwwaa kaasee gabrummaa jalatti kufuu gabrummaan sun guddoo hamilee isa cabsite namaa gadi isa gootee addunyaa kanarratti gabrummaa hamtuu aanessituu hiriyyaa hin qabne kolonii jedhanii himachuuf gaaffiin kolonii gaaffii akkamii akka ta'e illee akkaataa itti addunyaan ibsitutu ture. Namni sabni dinagdeen nun caallee lafa bal'inaan nun caallee guddina uummataan nun caallee yeroo nu gabroonfatu fagaateellee kan hin jirre ollaama keenya kan ture. Awwee tumuu miti lilmoollee tumuu kan hin dandeenye bifaan illee kan nu fakkaatu dinagdeen illee yoo nu gadi ta'e malee kan nun caallee akkasiitu nu gabroomse. Kanaaf baay'ee qaanessitu garuu waggaa 125 jaluma turre. Hin beeku gaa Oromoo isa jaarraa 16ffaa yeroo maqaa dhoofnu nuti dhugumaan dhiiga warra sanaati itti fufiinsa hidda dhalatan labata warra sanaati illee nama jechisiisa. Afrikaanonni hedduun warra teknooloojiin dinagdeen guddinaan yookaan civilizationiin guddoo isaanirraa fagoo ta'etu isaan gabroonfate. Warra ofiisaa qawwee oomishuu danda'utu isaan gabroonfate. Kan keenyi qawwee oomishuu miti lilmee tumuu kan hin dandeenye nu gabroomse. Egaa sababuma himanna kaleessa qawwee alaa argatanii ittiin gabroonfatan jenneetu himanna sababa goona. Har'allee immoo sababuma okkolaa akkasii himataa dhaloota akkasiitu haga amma Oromiyaa keessa jira. Kanaafini iddoo itti gabroomne lafa itti har'a kufnee jirru osoo hin taane bakka mucucaannee kaanirraa kaasee waa jechuu barbaadee jechuu. Bara 19 egaa duwwaa hanga duwwaa 3 kufaatiin Oromoo guutummaa guutuutti gabrummaa jalatti kufuu sun mirkanaa'uu kaasee tattaaffiin adda addaa namoota qaroo ta'anii warra akka bishingaa dursitee daraartee simbiraan nyaatamtuu uummata keessatti gabrummaan nu maltu jedhanii dudubbatanii garuu immoo akka biiftuu ganamaan baatee fixeensa balleessituutti fixeensa ta'anii warra nu jalaa badan irraa akka hafe yeroo dheeraaf yoo xiqqaate waggoota 60tti dhiyaatuuf Oromoon calleensa keessa ture jechuu qorqalbii gabrummaa sanarraa osoo hin bayyanatiin qaanii sanarraa osoo hin dandamatiin seenaansaa jijjiiramee aadaansaa jijjiiramee maqaansaa jijjiiramee safuunsaa badee aadaa foodisaa sharafamee sabummaa akka sabaatti qofaa miti namummaa akka namaattuu mulqamee bara kana hundumaa mataa gadi qabatee jiraate. Egaa gabrummaa akkuma ta'eefuu fudhachuu baatee namnis ta'e akka dhuunfaattis akkuma akka jirutti akkuma wal hubatutti ofirraa faccisus garuu akka sabaatti walooni daboomeema jiraate jechuudha. Kuni waan wal nama mormisiisus miti. Yeroo hedduu dadhabina keenya akka sabaatti dadhabaa taane seenaa isaa abbootiin keenya akaakilee abaabileen keenya durii hojjetanii seenaa sanaan boonuu dhaadachuu sanaanii qaama laafinaa keenya cufachuu akkasittiin Oromoon jaarraa akkasii uummata akkasii ture jennee ittiin boonuu sana ittiin boonuun gaarii garuu harri akka jirru ammi akka keessa jirru seenaan daabboo ta'ee waan sana nama jijjiirsisu akka hamtuu jirra har'a jechuudha. Kanaafi calleensa akkasii sana keessa waggoota hammasiif 50 hanga 60 sanaa fi daboomee ma jiraate Oromoon akka sabaatti akka namaatti goota hedduutu daddarbe goota hedduutu jiraate diinaafis firaafis kan beekamu hedduutu ture. Addunyaa kanarrattuu warri seenaa jijjiire baay'ee ture Oromoo keessa nama tokkeetiin jechuudha. Maqaa Oromoo yuun dhahatu hedduunsaa Oromummaanuu badee ture isuma beektan kana jechuudha. Egaa achirraa kaasee 1960mootatu dhalate 1960moota waan hedduutu jijjiiramaa dhufe.
Fincilli sana duras ture bifa qabachuu jalqabe qonnaan bulaan akkasumas waldaanii akka Maccaaftuu Lamaafaa as bahuun warri kun immoo walitti dhufee keessa dudubbachaa gabrummaan kun hamtuu ta'aa hubachaa Oromoon akka sabaattuu of dhiisuu fi of jibbuu keessa akka jiru hubachaa warri dhufee qonnaan bulaa hanga hojjettoota hanga warra waldaa ijaare hanga barattootaa sochiin tattaasifame. Inni kun egaa 1960moota keessaa bifa qabachuu jalqabu malee sana dura hin turre jechuu koo miti. Akkuma amma kaasee darbee inuma ture. Akka sabaatti doormaanti ta'ee haa turuyyuu malee namni keessa aktiif ta'ee kana didaa ture nama sochoosaa ture numa jira waan ta'eef jechuu. Wanni akkasii kun walitti dhufuuni egaa Maccaaftuu Lamni achi keessaa dhalatu fincilli qonnaan bulaa fi Maccaaftuu Lamni walitti dhufuu fi fincilli barattootaa ammoo egaa Haayile Sillaasee irratti yeroo san deemaa ture. Formii adda addaa haa qabaatu iyyuu malee Itoophiyummaarraa kaasee hanga sabboonummaa sabaatti waan deemaa ture wal mormaa ture numa beektu sana seenaa warra seenaa finniisa. Wanni akkasii kun adeemee jaarmiyaan ititaan tokko qabsoo bilisummaa Oromoo dhaalee bifa itti godhee boca itti godhee siyaasessee jaarmiyeessee qabee adeemu tokkommoo addi bilisummaa Oromoo hadhaa akkasii kana keessaa dhalatee jechuudha. Wanti akkasii kun egaa 1970moota keessa waan ta'e numa beektu wixineen adda bilisummaa Oromoo ragga'uurraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhaalmayaan fudhatee jaarmiyaa siyaasaa sirna itti godhee Oromoon maal barbaaddi maaliif qabsoo gaggeessitii kan jedhus illee dhiggiteessee adeemsisuun suni kufaatii Haayile Sillaasees achumaanii walitti dhiyaatee dhufee jechuu waan suni. Egaa 1960mootatti aanee wanni dhufe 1974 kufaatii Haayile Sillaasee fi dhufaatii Dargii ture jechuu. Dhufaatiin Dargii suni gaaffii belbeltuu turte. Egaa sabaanis warri socho'u achumas golgaa Itoophiyummaa jalattis warri socho'u gaaffiin kakka'aa ture maal akka ta'e numa beektu Dargii. Connectionidha takkaa obsaa jaalla. Ayyee fayyaa ta'e na of kalchaa. Egaa Dargiin yeroo dhufutti Haayile Sillaaseen qaari'ee gaaffiin biyyittii keessa ture baay'ee walxaxaa akka ture beekama. Biyyittiin biyya sabaaf sablammiin akka walootti ijaarrate biyya keenya jennee waan waloo waliin qabnu hin turre. Gaaffiin namaa, gaaffiin sabaa, gaaffiin garee hedduunsa adda adda. Biyya waloo hanga har'aattuu common consensus irra geenye biyya ijaarranne miti hanga har'aattuu rakkoon sun jiru sun gaafas jira. Dargiin isa kana akka gaariitti dhimma itti bahee isa tokko dura dhaabee tokko balleessee qoreen qoraattii baasee gaaffiin biyyittii keessatti hundeerraa deebii argachuu qabu osoo deebiin argatiin hafee qabsoon kichuun yeroo sanaa egaa reefu tartiiba qabataa ture suni qabsootti tarkaanfachuun dirqama ta'ee jechuudha. Egaa 1974 irraa kaasee waan ture isinumaaf hinniisa waggoota 17 otoo addaan hin kutiin lolli biyyittii keessatti hin dhaabbatiin qeheen Oromoollee guutummaa guutuutti saba guddaa dacheensaa bal'aa qabeenya guddaa qabu Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan jedhamtu saba kanarratti utubaa taatee jirtu waan hamaa golgolaa hamaadha fidee jechuu biyyittii keessatti. Kanaaf biyyittii keessatti deebii ukkaamamaa dhagaa battee irraahanii abidda gubaa karkarfamaa ture sana deebisuu caalaa garaagarummaa biyyittii keessa jiru akka biyyaatti waliif naman galche akka gaariitti dhimma itti bahuu filate Dargiin sanumaanii dhiigni dhangala'uu waggoota 17 itti fufee jechuudha. Haala akkasii kana keessatti carraan Oromoo darbee hanga 1991tti tarkaanfate. Egaa inni 1991 addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa jabaa waraanas qabu ture. Ammoo dogoggoroonni hedduunis akkasuma waan darberraa barannee madaa keenya irraa bayyanachuu dadhabuu godaannisa kufaatii gabrummaa jalaa bahuu geenyee deebinee achuma laaqii sanatti deebi'uu godaannisa akkasii nurra jirurraa barachuu dadhabuun suni
Egaa 1991 otoo hin milkaa'ini akkan ta'ee akkan taane ta'uu qofaayyuu immoo miti haalli yeroos ture. Akkaataa itti TPLF keessumaa biyyattii keessatti PDOta jedhee sabaaf sablammoota adda addaarraa booji'amtootas warra agartee jijjiiramni dhufu keessatti akkuma amma bara kanaa baala gizee jedhanii yeroo waliin tarkaanfatee nyaatee darbuu barbaadu. Biyyattii keessatti dhugaa haqa bakkatti deebisoo osoo hin taane yeroon hankoo amma jedhee warra socho'ochuu akkasii walitti qabuuni gaaffii sabaaf sablammii biyyattii keessaa waan deebisu fakkeessee konstituushinii biyyi itti bultu bocee gama hundumaanuu gaaffiin sabaa akka deebii argatee fi biyyittiin akka waan waloo tokko wayii irratti ijaaramtee biyya sabaaf sablammii biyyittii keessa jiranii hunda walqixa keessummeessitu taateetti fakkeessee deemuutu itti fufee gaaffiin Oromoollee afaan Oromoo warri dubbata waajjira keessaa mul'achuun namni afaan Oromoo dubbatu barcuma aangoo siyaasaarra kan jiru fakkaachuun afaan Oromoo kaleessa yoo dubbatan qoonqoo nama muraa yoo gara miidiyaarra dhufee reediyoo cabsaa jedhamee Oromoonuu Oromummaa isaayyuu jibbee dubbachuu miti ofiyyuu jibbee of jijjiiree lakkoofsi sabittiyyuu xiqqaatee ani Oromoo miti namni jedhee himachuurraa kan ka'e Itoophiyaa keessatti sabni Oromooyyuu miiliyoona hanga har'aa kana jedhaniyyuu ta'uu didee akkasittiin namumti ati beektu hundumti isaa Oromoo jettee kan hin yaadne baay'een garuu dhiigni isaa Oromoo ta'e Oromummaa haalee akkaataa kanaan haala itti jiraataa turerraa har'a dhufee namni isaa waajjira keessatti afaan Oromoo dubbatee waan isa keessummeessee fi haa xiqqaatu haa guddatu sagantaan afaan Oromootiin miidiyaa irratti sa'aatii tokko kan walakka akkasii adeemuuf gaafa mul'atu Oromoonuu kanarra maal barbaaddi maal jennaani namni daaree uffatee fi namni deegee horatee waan jedhan ta'ee jechuu sabni kuni baay'ee cunqursaa hamaa keessa ukkaamsaa hamaa keessa ture waan ta'eef haala akkasiitiin yeroo goyyomsaan akkasii waan irra keessa isaa warqee dibanii itti mul'isanii uummata keenya waggaa dhibbootaa fi gabrummaa jala ture siyaasarraa fagaate deege eele godaannisa hamaa qabu kana sossobuu akkasii keessa seensifame jechuu 1991 irraa deebisee ammas maaltu mudate Oromoo riphisuu akkasta gaafa gabrummaa jalatti kufee hanga waggaa 50-60 ture sana fakkaatutu mudate jechuu inni beeku of baasuu godaanuu baqachuu inni garii immoo akkuma sila kaase dura bu'ee akka bishingaa dursitee daraartee sana simbiraan nyaatamte ta'uu inni gariin immoo haala yeroo sana waliin tarkaanfatee of jiraachisuu akkasii baay'ee buburree saba baay'inni isaa rakkina isaas waliin baay'ise taanee jechuudha. Haala akkasiitu darbe 1991 irraa kaasee gaaffiin Oromoo deebii waan argate illee fakkeessuu irratti guddoo hojjetamee jechuu. Egaa ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa erga dhiibamee baheeti qabsoonis akkasuma waliin riphise saba qofaa miti kan riphise dormaanti ta'ee ka jiraate saba qofaa miti jechuu. Mukti jigee ciisu qottoon itti baay'ata akkuma jedhanii qabsaa'onni yeroo sana haala baay'ee rakkisaa fi dararama akkasii keessatti bakka adda addaatti bahanii diina loluuyyuu caalaa walii isaaniis abaluutu akkas godhee abaluutu kanaan nu gahee laafina abaluuti dogoggora abaluuti badii abaluuti jechuun quba walitti qabuu fi wal danda'uutti as deebi'uu qofaatti taa'uun tokkollee inuma ture. Kana hedduun keessan hinuma beektu waan keessa dabarre baay'ee fokkata wanni Oromoon keessa dabarte qabsaa'aan isaa keessa darbee jechuudha. Haalli akkasii kuni baay'ee matutti ture. Haa taatu immoo 1991 kaasee qabsoon Oromoo erga ABO'n chaartara sana keessaa dhiibamee baheeti haalli fokkataan akkasii seenaa qabsoo Oromoo keessatti uumame biyya keessatti sochiin hin turre jechuu miti. Sochiin ni ture. Sochiin sochii akkamii ture? Sochii akka gaafa 19 duwwaa 3 kaasee ture sanatu ture jechuudha. Namni roorrootu qirqiree isa dubbachiisa. Gabrummaatu inni socho'u isa taasisa. Jaarmiyaan haa jiraatu, hoggansi haa jiraatu, haa dhibuu sun dantaa namaa miti. Maal jennaani yeroodha namaan kennu. Saamichatu jira, du'atu jira, godaansatu jira. Kanatu
dhuunfaama keettuu roorroon manaa si baasa akka itti teessuudhaan qabdu. Adda bilisummaa Oromoo waan saba sanaaf malu silaa haga guddina sabichaa waan sana gitu. Lakkoofsaanis haa ta'u aynaan baay'atee socho'uu dadhabuu dhiisuu waan biraati garuu wanti qirqidee nama sochoosu sun inuma ture jechuudha. Haalli akkasii kun biyya keessatti keessumaa ammoo akka isa durii qonnaan bulaanii socho'aa ture gara barataatti immoo cillaanfate malee inuma ture jechuudha. Barattoonni kallattii adda bilisummaa Oromoo kenneenis haa ta'u ofii isaanii kaka'umsa mataa isaatiin barataan yuunivarsiitii irraa haayiskuulii irraa hanga elementaariitti gabbu'ee wal ijaaree waggaan fincilliinuma kaa'inuma du'aa jechuudha. Haalli akkasii kuni inuma ture. Hanga yoomiitti ture kuni hanga bara 2005tti ture jechuudha. Barri 2005 maaf adda ta'a? Fincilli akkaataa kanaan qofaa waggaan barataan yuunivarsiitiitti yookaan bakka akkasiitti yookaan bakka achiitti tokko du'e lama du'e sadii qabame madaa'e baqate maali wanti jedhamu kuni gara bifa argachuu fi gara jaarmiyaa jalaatti taliigamuutti deeme. Maqaallee godhate. Tartiiba godhate maqaallee godhate fincilli diddaa gabrummaa akkasiin dho'ee jechuudha. Kanaafin kana hunda kaase. Barri 2005 fincilli diddaa gabrummaa dho'uun sun waan hedduu jijjiire jechuudha. Egaa isa dura barattoonni ani elementarii irraa kaasee takka waggaan osoo hin finciliin hafnee hin beeknu gaaffii immediate chaos taate wayii barbaanna. Gaaffiin bu'uuraa silaa beekna. Gabrummaa jala jiraachuu keenya beekna. Waan ittiin dahannee gaaffii mirgaa kaasnu immoo waan immediate chaos taate barbaannaa jechuudha. Akka gubachuu bosona Baalee faani beektu, akka jijjiiramuu magaala guddittii Oromiyaa gara Adaamaatti deemuu faani beektu. Kanneen kuni dura inuma turanii jechuudha. Waan baay'ee gaaffii ittiin kaasnee sababa godhannee gaaffii mirgaa kan gaafachaa turre. Egaa inni 2005 har'a waggaa 20 guute. Connectionidha obsaa jaallan. Waan har'a waggaa 20 guute jennee waliin yaadatu jirru kana bara 2005 akkaataatti eegale kana fakkaata jechuumaa fi luba Dr. Bantiin illee waan kana tuttuqaniiru. Anis keessa deebi'uun homaa waan fayyadu hin qabu. Kana gaa akkasittiin wanti kun jaarmiyaa jalatti matakamee itti fufiinsaan waggaan adeemuu suni gara milkaa'inaatti akkaataatti tarkaanfate immoo qaba. Keessumaa bara 2011 amma immoo egaa bara kakkaaheen kan hin deemu mummuree taatee ta'antu jira waan ta'eef bara 2011 Arab Spring jedhamee kan biyya Tuniziyaatti ka'erraati Oromoon kaka'umsa guddaa argate. Kaka'umsi guddaan kun ammoo carraa miidiyaan uwwisa kennu haala isa akka durii waan har'a asitti ta'e waggaa 2-3tti dhageenyu osoo hin taane waan sakandii irratti dhageenyu. Inni akkasii kunis immoo carraa kaka'umsa dhalate sana walii dabarsuu ittiin wal barsiisuu ittiin wal ijaaruullee miidiyaan fidee sana qabatee dhufee jechuudha. Waan akkasii gaafa qabatee dhufu egaa beektu achirraa kaasee qabsoon bilisummaa Oromoo gama fincila diddaa gabrummaatiin adeemu baay'ee finiinaa deeme. Nan gaggabaabsaa xiqqoo haalli neetwoorkii koo rakkisaa jira. Wanni akkasii kun adeeme bara 2018tti gabrummaatti xumura akka goonu. TPLF fi viidiyoota adda addaa sabaaf sablammitti biyyittii keessa jiran bakka bu'an jedhee ittiin nama goyyomsu walitti ijaare gargar baasu TPLF doominaansii qabu dhiisee gara beeziisaatti akka deebi'u gochuu qabsoon bilisummaa Oromoos kanaan goolaba argataa jennee abdii gabrummaa jalaa baana jennu ittiin horannetu dhalate jechuudha. Fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti adeeme dhuguma xumuree ture jechuudha. Egaa wanni nuti yeroo sana eegaa turre qabsaa'ota nuti miseensa adda bilisummaa Oromooti ani waraana
waraana taanee gaafa jirrutti fincila diddaa gabrummaa akkaataa dheeraadha. Akkaataatti adda bilisummaa Oromoo qindeessaa ture. Anuu qaama sana ta'ee jaal jireenyaan as keessa jiru waliin qaama sana taanee akkatti hojjechaa turre hedduutu ture. Sana seenaamaaf hin dhiisaa akkuma luba bantiin jedhanii. Akkasitti wanti ture suni addi bilisummaa Oromoo fi walumaa gala waa'ee dhimma Oromoo ani bara dheeraa hojjetaa turanii rakkoon Oromoo yeroo xumuraaf akka isheen guduunfaa argattu godhu jennee eegaa turre. Egaa haala miidiyaatti dhimma ba'uu rogeeyyiin siyaasaa adda addaa dhufanii waan kana keessa seenanii addi bilisummaa Oromoo waan jalqabeyyuu follow godhee tartiiba sanaan akkaataatti immoo xumuramee xumura sanarra immoo post TPLF yookaan immoo post EPRDF waan dhufu qopheessaniitu bifa kanaan silaa qawweenis lolaa turre ammoo waraanaaf siyaasa waliin deemsisaa turre jaarmiyaanis immoo fincila kanaan akkaataatti diddaa uummataan deemu sanuma keenya kana karaa kanatti milkoofneerra akkasiin post TPLF or EPRDF waan kanatu ta'a waan jedhamu eegaa turre osoo hin ta'iin hafee jechuu jarana. Wanni kun osoo hin ta'iin hafee rogeeyyiin siyaasaa adda addaa waan kana keessa jiranii fi qabsoo kana quba qabna oofaa jirra. Jaarmiyaan siyaasaa qubayyuun qabu nutu beeka warreedhanis wanti irraa eegne otoo ufiin hafee jechuudha. Yeroo akkasii isuma akka gaafa Haile Sillaaseen kufuu dargiin koreen akkasittiin dhufee gaafa biyya seene waraanni dhufee akkasittiin waan tasgabbeessuu maalii itti seene. Beektu gaa uummanni Oromoo naannoo Finfinnee ture. Oromoon waa argu numa arga wallaalaa miti numa beeka. Uummati qonnaan bulaan baadiyaa keessaa bara Haile Sillaaseen kufee dargiin dhufe sana Oromoota akkasitti waliin deemaa ture akeekkachiisaa ture. Akeekkachiisa sana keessaa tokko Tafarii Bantii. Yaa Tafarii ilma Bantii of eeggadhu jarri si gantii jedhanii sirbanii fi beekuu jechuu yoomiyyuu wanti kun fakkeessiif namatti maxxana malee gaaffii sabaa bu'uura hundeerra akka hin deebisne. Yaa Tafarii ilma Bantii of eegi lakki jarri si gantii jedhaniitu Oromoo waan gochuu qabu sirbaan akeekanii namni dammaqe hin jiru. Xumura irratti waan isaan jedhanii sirbanii yaa Tafarii ilma Bantii sitti himnaan diddee si marrachiisanii akka hoolaa dhaltii jedhanii sirbaniif jechuudha. Kanatu nu mudate ammas seenaarraa barachuu dadhabne. Madaan keenya osoo hin qoorin, osoo nu kulkuluu, osoo nu dhukkubuu deebinee dogoggora seenaa hambiraa keessa galle. Bulguu hundumaa caalu. Inni dhiigni lafeen hundinuu san quubsine. Muuxatee dhufee qabsoo kana keessa natu qabsaa'aa ture. Eenyuyyuu kanatti mirga hin qabu. Jijjiirama natu fideedhee jennaan hayyeeni ta'a ilma abbaa gadaa, ijoollee abbaa gadaa. Fardis kunoo, dirreenis kunoo irra bahaa gulufaa inni itti laattanne jechuudha. Dogoggora guddaa baay'ee nama gaabbisiisu, nama aarsullee jechuudha. Kanatu nu mudate bara 2018 ammoo. Egaa bara 2018 asitti waan ta'e naaf qalchaa. Bara 2018 asitti waan ta'e walittuu himuuni yeroon isaas nuun ga'u. Jechi isaas hin jiru. Dubbachaa man ture. Duuti amma Oromiyaa keessatti akka dhalachuuti. Carraa jechuun du'uunu tasgabbii boqonnaa hiraarii irraatii deemu jechuudha. Wanti Oromiyaa keessa jiru akkitti ibsan nama dhibeetu duuti amma boqonnaa yoo jedhanna irra bareeda. Kanatti of galchine rakkoo akkasiitti seenne. Dogoggorri warri yeroo dheeraaf siyaasa keessa tures warri dhiyoo siyaasa jalqabes homaa akkamiin maaltu ta'a gaafa Tigireen bakkaa kaatee doominaansii ishee dhumate wanni jedhu wanti tokko iyyuu hin turre jechuudha. Abjuu sodaa hirriba malee bulanidhanii yoo akkas taate biyyi maal taati yoo kana goone biyyi maal taati jechuutti dogoggorri uumame biyyi ittuu qilee buute qilee qumburoo jedhantu jira naannoo keenya qilee qumburoo qilee keessaan deebine jechuudha.
jijjiiramni suni dhiiga ilmaan Oromoo ijoollee kichuu daa'ima ulfa keessaa hanga jaarsa waggaa 80mootaatti galaafate suni ni gatate jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaa jabaan jechuun namni hedduun qaroon keessa tutture keessatti wareegame post waan kana waan dhalatu tilmaamuu dadhabuu haa ta'u hin beeku akkaataa inni itti wanti sun ta'e akkasumas gariin namoonni kana keessatti qabsicha dura buunee gaggeessine dhanii miidiyaa irrallee hundumaa irrallee uummata mobilaayiz godhanii dogoggorri uumanii fincilli diddaa gabrummaa diduu keenyas argisiise xumura gabrummaa xumuruu keenyas argisiise bilisummaa tiksuu garuu dadhabne. Anuma rakkoon nu mudate. Fincilli diddaa gabrummaa har'a yaadannu miira akkasii kana keessatti jechuudha. Waggaan 20 darbe akkuma qoosaatti. Waggaa 20 jechuun yoo itti hojjetan waan baay'eetu keessatti argama. Yoo callisanii ta'an immoo hanguma guyyaa 20 jechuu akkuma qoosaatti dabarti. Haalli nuti keessa jirru akkaama erga Oromoon kolonii jala kufte jennee ilaalluurraa kaasee hanga har'aatti akkaama ta'e hin beeku. Hiriyyaas hin qabu, dorgommiis hin qabu, jechattiin himatamuu hin qabu. Ammoo Oromiyaanii biyya nagaa tasgabbii fi misoomaati jennee immoo haalli itti haasofnus Oromooma keessa jira. Miira akkasiitu jira Oromiyaa keessa. Duuti yeroo itti boqonnaa ta'etu jira. Namni du'uun, gudeedamuun, torchi ta'uun, haamamuun, manni irratti gubachuun, jiraa gubachuun homaa namatti fakkaataa hin jiru. Wanni akkasii kun miidiyaa irraa jira sammuu keessan keessattidha. Akkasitti haluusneet gochaa jirtu nuun jedha jechuudha. Mootummaan har'aa dhiiga ilmaan Oromootiin barcuma aangoo siyaasaa qabatee Itoophiyaa bulchaan jira jedhu. Oromoon immoo ilmaan abbaa gadaatii jedhee dogoggoraan haa ta'uu, miira nama kooti jedheenis haa ta'uu, seenaa irraa barachuu dadhabuunis haa ta'u akka fedheenuu garuu yeroo tokko isaan leellisee ture. Warri akkasii har'aa Oromootii waan isaan jedhan kana. Waggaa 20 darbee fincilli diddaa gabrummaa irra yaadannu haa ta'u immoo bara 2018 sana dogoggorri seenaa akkasii gaafa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo hoogganni isaa gaafa biyyatti deebi'u maal qabatameetu biyyatti deebi'a? Kaleessa gaaffiin Oromoo manaa baase maali? Gaaffiin Oromoo manaa baase sun deebii argate moo waanuma har'a caccalakkisuu kana akkasii argachuu fi hamma kana ilmi Oromoon talli Oromoo itti lafee cabdee lubbuu dhabdee dhiigni itti dhangala'ee tifinni akkasii maalirraa ka'ee dhummoo gaaffiin bilbiltuun kaatee turte jechuudha. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo egaa maqaa wal xureessuu taati. Kana keessummeessuufis qophii hin turree keessummeessuufuu waan deebii isaa qabuuf natti hin fakkaatu. Gaaffiin Oromoo maal ture? Deebi'eera. Haalli uumame deebisuuf immoo karaansaa jira. Kuni homaa tokko iyyuu hin gamaagamamne, ilaalamne, hin tilmaamamne, warruma kaleessa lolaa turanii, warruma kaleessa isaan ganee baatirii ta'ee dhaqee lafa dhokataa Oromoo ifee diinatti argisiisee ulee ta'ee diinaa fi saba gidduu taa'ee reebee warra kana hadheessee biyyaa baase gaafa barcuma aangoo siyaasaatti dhufe innumtuu deebi'ee immoo abbaa qabsoo ta'ee warra hamma kana dhiigni isaan jalatti hooggansa isaanii jalatti dhangala'ee kana akkuma qoosaatti goyoomsee gaafa biyyatti deebisu guddoo nama dinqallee jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenyi gaaffii seerawaa sirnaawaa ture. Abbaan fedheyyuu mo'aa bulchuu rakkoo miti sun garuu gaaffiin hundeerraa deebii argachuu qabu deebii argateera. Boruu dhiiga dhangala'uutti nun geessu lafee cabuutti nun geessu inni jedhu deebiin arganne ture. Kanaaf 2018 waraanni baay'ee xiqqaa ta'e raacitii wayii deebiin Oromoo gaaffiin Oromoo deebii hin arganne jettu kun dirree irratti hafuun dirqama ta'e jechuudha.
Wanni kun immoo waan dogoggorre tokkollee hin qabu. Badii yookaan yakki dalagde tokkollee hin jiru jechuudha. Dhugoomeera. Dhiigni dhangala'uu hin dhaabbanne itti fufe. Duuti hin dhaabbanne. Buqqaatiin ari'atamuun Oromoof hin dhaabbanne ittuu hammaate. Kanarraa kan ka'ee inni kaleessa harka duwwaa waan TPLF baroota 25 sanaa oliif ijaarte dura dhaabbatee gabrummaa didatee xumurallee itti godhe suni warra ari'atamu ta'e, warra hidhamu ta'e, warra ajjeefamu ta'e. Ammoo harka duwwaa akka kaleessaa diina akkasii dura dhaabbachuun guddoo ulfaata. TPLF kaleessa yoo ati balleessite siyaasa isheetti buute inumatti hiiti. Maatii kee ittiin buutu. Dhiiga kee lakkooftee waa tokko iyyuu hin gootu. Siyyuuti hiitee maatiin gootu. Ofitti si deebistee akka ati tikashee bataasaa ishee taatee hojjettu si gootirraa kana. Namni maqaa siyaasaan TPLF jalatti hidhamee ture lakkoofsaan hin beekama xiqqaayyuu. Har'a mootummaan inni barcuma aangoo siyaasaa maqaa Oromoon qabatee jiru kun namayyuu hin hidhu jechuudha. Diidatti ajjeesee feestaalaan mareegata. Kanaafuu harka duwwaa dura dhaabbachuun hin danda'amu. Raacitii oboo ishee haftetti qeerroon kaleessaa dhufee dabalamee har'a kuma kitilaanii lolachuutti jira jechuudha. Bu'aa fincila diddaa gabrummaa sana ammoo guduunfaa dhabuu 2018tu waraana bilisummaa Oromoo har'aa kana roorroo sana keessaa dhalee akkasittiinidha dirreerra jirra. Ammoo nu qofaa miti. Biyyittii keessatti gaaffiin adda addaa guutummaa biyyittii lafa waraanni hin jirre lafa wal waraansi hin jirre hin jiru. Waraanniif wal waraansi akkasii kun immoo nama dhiiga dhangalaasuu hin quufne akkasii kana gara alaatti illee dhangala'ee ollaa waliin illee lola baay'ee keessa turanii keessuma jiru har'asitti jiru jechuudha. Kanaafi dhaadannoo amma adeemaa jiru maqaa Oromoo dhahatee Oromoon kaleessa malkaa atuma harta deerratti irreeffataa ture amma galaana diimaatti dhaqee irreeffata Oromoon. Oromoon akka waan argitee yoo humna argate waan hunda namarraa dhuunfachuuf nama ajjeesu fakkeessuu fi saba kanaafi lafuma jiramu hundumaatti diina horuu fi sabicha malaan balleessuu hadheessuu diina guddaa horuu fi akkasii sagantaa akkasiitu jira. Oromoon kaleessa malkaa irreeffachuu hin danda'u ture nutu warra bilisa baasee akka inni galaanatti irreeffatu gochuuf deemna dhaqi du'ii wanti jedhamaa jiru har'aa kun Oromoof yaadameetii miti. Nama abjuu qabutu achi keessa jira. Abjuu mootii ta'anii jiraachuu, abjuu gaanfa Afrikaa akka barbaadanitti irra ta'anii sunuu nan ga'uu nama hedduutu jira jechuudha. Baay'ee ambiishees nama bololaa hama kana dhaloluutti jira har'a waraanni bilisummaa Oromoo. Sadarkaa kanarra ga'eera qabsoon bilisummaa Oromoo. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa kaleessa eegale suni waan baay'ee jijjiireera. Gabrummaattis xumura godhee ture. Garuu immoo qabaataa wallaallee mucucaannee bakkuma sanatti deebine. Ammoo harka duwwaa lolaniitti fufuun haala har'aa kana keessatti guddoo ulfaata. Kanaaf iyyuu dargaggeessi kun qawwee kaase jechuutti hin jira. Yoommoo garuu dhiibee itti deemee fincilli ammayyuu akka danda'amu ammoo Oromoon kaleessas argisiiseera har'asitti fufee argisiisuu ni danda'a. Biyyoota adda addaa keessatti fincilli mootummoota abbaa irree qaarisaa jiru amma sinuma jira kaka'umsa gaarii kaan qeerroof qarree Oromoof ta'aa jiru. Gaafa dide sabni waan tokkoyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafuu asumaa wanni dhaammachuu barbaadu ABO'n qabsoo hidhannootti dabalata qabsoo karaa fincilaatiin adeemuu qindeessuu ni danda'a. Kana jalatti qophiin barbaachisu taasifame yoo itti deemame akkasumas kanneen kaleessa fincila kana qooda irraa fudhataa turan gama miidiyaan gama adda addaan gaggeessaa turan walitti hidhamee gaggeeffamuun ni danda'ama. Dogoggora kaleessaarraa baratamee dubbiin lama nan suufanii nullee lama miti 2,000 suufamneerraa. Ammoo haa taatuuti mammaaktitti ittuma deebi'anii ammallee lama nan suufanii jedhanii itti deebi'anii qajeelchuun ni danda'ama. Abdiin sun jira. Hidhannoonis jabaanne fincilaanis dabaalamne ammas deebinee xumura itti gochuu ni dandeenya gabrummaa akka jedhu akkasiin dhaammachuu barbaada. Egaa sagantaa kana akkuma tasaa dhufe na of kalchaa waan guddoo itti qophaa'e illee hin qabu. Lafti xiqqoo na biraa dukkanaa'ee egaa kanaa ol hin deemu
na of galchaa. Yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaa egaa si waliinii akkasiinii carraa naa kennitanii hirmaachuu guddoo gammadaa. Bakkuma jiru Oromoon hundi sammuusaa qopheessuudha qaba. Haalli amma jiru waan hedduudha of keessaa qaba. Sun immoo gaa hojiitii waan hojjetan miidiyaa irratti guddoonni haasa'an hin jiru. Wanni jechuu barbaadu kanuma guduunfaatti gochuu ni dandeenya. Haalli kana booddee dhalatee dhufu maal ta'uu qaba ka jedhuufis jaarmiyaan jira, waraanni jira, siyaasni isaas jira. Akka barbaadetti akka nu harkaan baane eegganneetutti deemna. Kana gochuuf ammoo ABO jalatti kallattii kennamu hundumaa hordofuutiin akka kaleessaa mucucaatee nu harkaa lafa hin dhoofne akka killeetti kunuunsannee qabachuu irrattis qophoofne haa adeemnu. Burjaajiin akka kaleessaa jiraachuu hin qabu. Namni lafumaa ka'ee manuma manaa idduma jiru itti mul'atee gara barbaadetti nama oofuu hin qabu. Jaarmiyaan ititee waan kana oofee galmaan ga'u ABO jira waan ta'eef kana jalatti masakamne haa sochoonuun dhaamsa kiyyaa fayyaa ta'a. Kanaa olii itti waliin turaa, dandeetti waliin turaa, agaa naannee yamnetti immoo niin baana. Ittiin jechuu barbaada. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomii jaalaanaa jaarmiyaa ABO jaalmarroo dirribaa ulfaadhu galatoomii lubbuu dheeradhu bilisummaa argii siin jennaa jechuudha galatoomayya.